Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan hundumaatti nagaan kun isin akka qabu. Yeroo darbe COVID-19 yookiin Corona Virus 19 akkamittiin ofirraa ittifna kan jedhu maloota ittisasaa waliin ilaallee turre. Har'a immoo akkamittiin face mask yookiin haguuggii fuulaa gargaaramna kan jedhu waliin ilaalla. Face mask yookiin haguuggii fuulaa kan jennu gosa lama jira. Isaan keessaa tokko isa kanadha. Isa kana N95 jennee waamna. Kan biraan immoo ishee kanadha. Ishee kana surgical mask jennee waamna jechuudha. Surgical mask jennee waamna. Jarreen kana yeroo akkamii gargaaramna? Kan nuti gargaaramnu namni fayyaan tokko kan gargaaramuu qabu yeroo nama Corona Virus 19 shakkame yaallu gargaaramuu qabna. Kan biraan yeroo iddoo tiraanspoortii keessa yeroo teenyu lafa namni baay'atutti yoo wal dhiibna ta'e yeroo sana gargaaramuun nurra jira. Yookiin immoo namni tokko yoo hin qufaa ta'e yoo hin haxxiffatu ta'e sirriitti gargaaramuutu irra jira jechuudha. Namni haxxiffatu yookiin namni qufa'u face maskii kana yookiin haguuggii fuulaa kana gargaaramuutu isarra jira. Akkamitti godhanna kan jedhuu fi yeroo godhannu dursa harka keenya qulleeffachuu qabna. Harka keenya sirriitti yeroo darbe akkuma ilaalletti harka keenya alkoolaan darabii kana sirriitti godhannee erga harka keenya qulleeffannee booda face maskii kana yookiin haguuggii fuulaa kana yeroo godhannu kan qabnu finyoo ishee kana qabna. Finyoo ishee erga qabnee booda akkasittiin ofitti harkisnee afaanii fi fuula keenya qabuu qaba jechuudha. Yeroo sirreeffannu irra ishee kana keessa akkasittiin qabne sirreeffanna malee harka keenyaan external body ishee kana qaqqabuun nurra hin jiru. Yoo bakkee kana qabne ta'e dafnee harka keenya dhiqachuu qabna jechuudha. Maaliif bakkee kanarra maaltu jira? Bakkee kanarra kan jiru vaayirasiin sun irra bu'a waan ta'eef harka keenya immoo sirriitti qulqulleeffachuu qabna waan ta'eef bakkee kana xunnaan sirriitti harka keenya qulqulleeffachuu qabna jechuudha. Yeroo ofirraa baafnu akkamitti ofirraa baafna? Dursinee harka keenya dhiqachuutu nurra jira ammas utuu ofirraa hin baasiin ture jechuudha. Erga harka keenya dhiqannee booda harka keenya saamunaaf bishaaniin yookiin immoo alkoolaan darabiidhaan erga dhiqannee booda gaafa baafnu kirrii ishee sana akkasitti qabne akkasitti erga qabnee booda ofirraa fuunee iddoo qophaa'e keessa buufnaa jechuudha. Iddoo qophaa'e keessa yookiin baaskeetii keenya keessa buusnaa jechuudha. Akkasittiin gargaaramuu qabna. Yeroo hunda kan irraanfachuu hin qabnu. Gaaffii yoo qabaattan gaafachuun ni danda'ama.